Ashama harka fuunee daawwattoota asnaa YouTube bakkuma jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif abaayyetu kan biyya keessaa kan biyya alaatti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u jechuu jaaladha. Nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoof haa galetu bakka jirtanitti isiniif illee nagaa naa ta'uun isiniin jechuu barbaada. Nagaa keessanii ani nagaa fayyaa koodhaan isiniin jechuu barbaada daawwattoota asnaa YouTube. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Nagaa keessanii ani nagaa koodha rabbiif haa galatuun isiniin jedha. Amantiidhaan osoo waliin qoonnee amantiin musliimaa, amantiin ortodoksii, amantii kam haa ta'u nagaa jirtu waaqayyoof haa galatu. Ani nagaa koodhaan isiniin jedha. Bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u. Biyya keenyaaf immoo nagaa kadhachuun hin irraanfatina. Bara 2015 akka jaalalaaf tokkummaa nuuf ta'uu jechaadha. Biyya keenya maatii keenyaaf akka nagaa ta'u nuti gola keessa jirrutti nagaa qabaachuu dandeenya, boqonnaa argachuu dandeenya. Maatii keenyaaf immoo akka nagaan ta'u, maatii keenyaaf immoo akka boqonnaan ta'u du'aayii godhaa amantii qabdanitti isiniin jedha biyya keenyaaf. Asumaan immoo warri subscribe gochuudhaan maatii koo taatan waaqayyo isinaa eebbisuun isiniin jedha. Warri share naa gochaa jirtanis eebbifamaa, ammallee share naa godhaa na jajjabeessaa. Gara maatii kootti dabalamaa barnoota gaggaarii argattuun isiniin jedha. Like gochuudhaan daawwadhaa viidiyoo koo gaafa daawwattanii share naa godhaa na jajjabeessaa. Warreen immoo koomentii naa kennitanii jabaadhu si duukaa jira jettan naaf galatoomaa rabbi isinaa eebbisuun isiniin jechuu jaaladha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Jabaadhu jechaa jirtu, tufuufi jechaa jirtu isinaa eebbisuu. Har'allee viidiyoo bareeda tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Waa'ee ilkaan keenya ilaallatee jechaadha. Baay'een keenya mana ormaa keessatti biyya keenya nagaa dhufnee gola ormaa keessatti ilkaantu nu dhukkuba jechaadha. Akkuma koo anillee baay'ee ilkaan na dhukkuba ture, amma rabbiif haa galatu. Eddanii waan kana fayyadamuu jalqabeeti narraa dhaabateera. Kanaaf iyyuu waan inni ofii kootitti fayyadamee, waan inni ofii kooti irraa fayyee osoo maallaqa tokko hin baasin, osoo gatii tokko hin baasin mana keenya keessatti fayyadamnee ilkaan keenya bareechachuuf, ilkaan keenya yoo nu dhukkubate ilkaan keenya akka nu qulqulleessuuf itti fayyadamnu viidiyoo qabadhee isiniif dhufeera. Namoonni baay'een keessan deebi'iitiin daganaa nu hojjedhu viidiyoo kana kannaan jettan baay'een keessan jirtu. Kunoo har'a deebii isiniif ta'a jedhee qabadhee dhufee jira. Warri immoo itti hojjedhee tananii toona dhukkubuu fayyee jettan immoo guddaa galatoomaan isiniin jedha. Ammallee itti fayyadamaan isiniin jedhaan, ammallee ittuma fayyadamaa hin jira. Waan itti fayyadamaa jiru immoo isiniif hojjedha jedhee qabadhee isiniif dhufee jira. Na hordofaa, anuma wajjin tura, anuma wajjiniin maali akkanitti dabalu, akkamitti akkan hojjedhu na hordofaan isiniin jedha jaalleewwan koo. Chaayinaaliin kun chaayinaalii keessanidha. Like, share, subscribe gochuudhaan na hordofaan isiniin jedha. Waluma wajjin gara hojii isaatti darbu. Kunooti haala kamiin akka haala kanaatiin fayyadama. Akka ittiin fayyadamu ilaalaan isiniin jedha. Nu guba jettanii sodaatina. Nama gubaan maaliif ilkaan keenyaaf nu fayyada waan ta'eef, ashaboo qaba, loomii qaba waan ta'eef xiqqoo nu guba. Yoo ilkaan keessatti madaa qabaate isin guba malee kan biraa nu gubu jechaadha. Ilkaan keenyaaf baay'ee nu fayyada. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Kunoon haala kanaan itti fayyadama. Haala kanatti itti fayyadamtu. Kun akkuma argitan baay'ee kubbachaa jira. Akkuma argitan kana inkobochaa sirriitti baay'ee nu fayyada. Ilkaan keenya yeroo ittiin dhiqannu ilkaan keenya keessatti
kan nun dhukkubni yoo dhiigne ta'e summa dhee kobbocha adiisaatu yaa'a jechaadha. Yoommoo ilkaan keenya keessatti xiqqoo nu dhukkuba ta'ee dhiigeera ta'e dhiiguma fudhatee ba'a jechaadha. Ani amma kan koo torbee darbe keessa baay'ee dhiiga ture. Amma garuu rabbiif haa galatu. Ilkaan kun dhiiseera. Ilkaan kun illee na fayyee jechaadha. Sumaan hin dhiqachaa jira. Ammallee hin dhiibne biraa addan kunne jechaadha. Maaliif itti fayyadamaa jira waan na fayyadee jiruuf ittiin fayyadama. Gatii nan kaffalchiisu manatti ni hojjedhee itti fayyadama waanta ta'eef. Otoo gatii kaffalatee mana hospitaalaa deemnee waa baay'ee baasna. Waa baay'ee birrii baay'ee nurraa fudhatu jechaadha. Garuu mana keessatti hojjetannee nu amma argaa jirtu ilkaan koo waan fakkaatu jechaadha. Yani ilkaan koo gaararraan isaa gurraacha waan ta'eef gajjallaan isaa gahee isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Baay'ee ilkaan keessanii baay'ee faayidaa qaban isiniin jedha. Mana keessanitti hojjetattanii haala gaariidhaan seeraan isin itti fayyadamnaan isuma isin qoricha hin ta'u jettaniis qoricha isiniif ta'a jechaadha. Ani baay'ee dhiphadha tureeni. Golormaa dhufee maal ta'uu faniin jedha yeroo ilkaan nama dhukkube warri beektanii itti fayyadamtu jedhee yaada. Yeroo ilkaan dhukkubu nama maraate nama godha namni ilkaan dhukkubsatan tanii argitan jechaadha. Ramadaana keessa baay'ee na dhukkube ture. Gajjallaan buqqisnaan gararraatti na darbe ture. Baqa ammas gararraa hin buqqifne kunoo kan naa fayyee. Baqa yoon ani dagadhe illee maadaamin kun hin dagattu. Bilbila illee natti bilbilti har'a ittiin dhiqattee jettee na gaafattiin. Ittiin hin dhiqadha qopheeffadhee ittiin dhiqadhaa jechaadha. Maaliif waan na fayyadaa jiru tokko immoo isiniif hojjedhee jira. Isinillee irraa ilaalaa, irraa barachuu yaalaa. Gaafa namni tokko barnootaadha jedhee nuuf hintinii jedhee waliif haa daawwannu, laayik waliif haa goonu, sabiskiraayib waliif haa goonu, wal bukkee haa daawwannuun isiniin jedhaa. Anillee akkasuma namoota baay'eef sabiskiraayib nan godhaa, nan daawwadhasii. Dhugaan isiniin jedhaa. Itti fayyadamnee ilaallee maal akka nu fayyadu gizee tokko itti fayyadamnee lakki kun nama hin fayyadu hin jennuun isiniin jedhaa itti fayyadamaa ilaalaa baay'ee waan irraa bu'aa argadhe al tokkichaan kan isin fayyisan isiniin jedhaa. Ashaboon mataa isaatti hin beektu madaa qorsaa amma foon tokko gaafa zalazzalan yeroo ashabootti naqan maaliif goga dafee baqa madaa akkasitti madaa keenya illee nurraa goska jechaadha. Loomiin immoo ilkaan keenya haxaarraa timaatimiin immoo yeroo ashaboon dhaqee madaa sana nu gubu timaatimiin immoo dhaqee lafa sanatti akka nu hin gubne godha. Akkasitti itti fayyadamaa jira. Itti fayyadamaatii ilaalaa. Ilkaan keessaniif bu'aa baay'ee qaba. Gaafa ilkaan nu dhukkubu mataan keenya illee lafa ijji keenya lafa nu argu sammuun keenya illee baay'ee nu socho'a. Akka argeetti akka ofirratti beekutti jechaadha. Kanaaf iyyuu itti fayyadamaa sirriitti itti fayyadamaan isiniin jedhaa. Jaalleewwan koo laayik gochuun jalqaba. Sabiskiraayib godhaa. Maatii naaf ta'atii sheer gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa. Viidiyoo biraa qabadhee amma walitti deebinutti nagaan naa tura. Baay'een isin jaaladha. Baay baay.